Agarsiisa qindeessummaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaatiin qophaa'e kanarratti magaalaa Shaggar dabalatee seektaraaleen naannoo Oromiyaa raawwii hojii waggoottan torban darban dhiyeessaniiru. Agarsiisicharratti Afyaa'ii Caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan hooggantoonni olaanoo federaalaa naannolee fi akkasumas qaamoleen hawaasaa garaagaraa hirmaataniiru. Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan agarsiisni kun milkaa'inoota waggoottan torban keessatti argaman ifatti uummata hubachiisuu keessatti gahee guddaa kan qabu ta'uu himan. Mootummaan paartii badhaadhinaa hundeeffama isaarraa qormaatilee keessaa fi alaa qolachuun biyya gara badhaadhinaatti ceete ijaaruuf karoora qabate gochatti jijjiiraa kan jiru ta'uu simaniiru. Itti dabaluunis cabiinsa gama hawaasummaa dinagdee fi siyaasaa furuuf xiyyeeffannoo kennamee hojjetame milkaa'inni argamu siman. Karaa hawaasaaf hubannoo uumuu danda'uun waan hojjetame hunda qindaa'ee kan itti dhiyaateedha. Hojii haga ammaa hojjetamaa tureenis mootummaan naannoo Oromiyaa uummata isaatti dhiyaachuudhaan uummata wajjin karoorsee karoora sana gadi buusuudhaan karooricha karoora xiqqii jee moggaasuun hojiin hojjetamaa ture. Yeroo gareerootitti jijjiirama guddaa kan galmeessaa jirudha. Guyyaa har'aan tanas hojii hojjetamaa ture kana keessaafuu barii jijjiiramarraa kaasee hojiin hojjetame kan ittiin daawwatamaa turedha. Qabeenya uumamaa qabnutti fayyadamuun jijjiirama bu'aa irratti hundaa'ee fiduun hirkattummaa diinagdee jalaa bahuun akka danda'ames Aadde Sa'aadaan eeruun diinagdee damdaneessa caalaatti milkeessuuf hunduu irratti hirmaatee gahee isaa bahuu akka qabus dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Jijjiiramni waggoottan torban darbanii kun mootummaan karoora isaa karoorsee uummatatti gadi buusee uummataa wajjin kan hojjetamedha. Jijjiiramichi kan uummataati. Uummanni immoo akkuma kanaan dura humna walootiin deeggaraa ture. Karoorri akka milkaa'u humna isaatiin beekumsaan qabeenyaan deeggaraa ture sana ammas hanga akka naannootittis ta'e akka biyyaatitti imala badhaadhinaa sana milkeessuutti xiyyeeffannoo barbaachisuun deeggarsa barbaachisuun cinaa dhaabbatee hawaasni keenya deeggarsa irraa eegamu taasisuu qaba. Agarsiisni biiroon kominikeeshinii Oromiyaa qopheesse sosochii misooma Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru abdii imala badhaadhinaa biyya keenyaa ta'uu fi hojiilee misoomaa qonnaa fi kanneen biroo milkaa'ina jiru baasee kan mul'ise ta'uu ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa Dr. Laggasa Tulluu himan. Agarsiisa kana daawwachuudha kan dhufne. Agarsiisni kun akkuma waliigalaa baroota yookaan waggoota torban kana keessa hojiiwwan karaa diinagdeetiin, karaa siyaasatiin, karaa bulchiinsatiin hojiiwwan hojjetame kan agarsiisudha. Hojiiwwan kun rakkooleewwan gurguddaa darban hundumaa ofirraa qolachuudhaan yookaan immoo ofirraa ittisuudhaan san uummata gurmeessuudhaan bilchina bulchiinsatiin, bilchina liidarshiipitiin hojii dinqisiisaa ta'e hojjetamuu isaatti akkuma waliigalaa akka Oromiyaa kan asitti agarree. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa biyyi kun hooggansa yaadee karoorsee milkeessuu argachuun milkaa'ina barbaadamu galmeesseera jedhan. Biiroon kominikeeshinii Oromiyaa dilbii Oromiyaan qabdu kunuunsuu fi dijitaalessuun hojii milkaa'ina qabu hojjechaa kan jiru ta'uu kan eeran obbo Haayiluun hanqina kuusaa ragaalee furuun qorannoof akka tajaajiluuf kan taasifamedhas jedhan. Bara kanas seektaraaleen mootummaa raawwii waggaa torbaa karaa ifa ta'een hawaasaaf beeksisuu fi ragaaf kaa'uun galma waloo milkeessuu fi akkasumas mootummaa cimaa ijaaruuf waadaa gochatti jijjiiraa naannoo keenya fakkeenya gochuuf hojjetamaa jira jedhan. Hojiiwwan gama misooma baadiyyaatiin, gama misooma magaalaatiin, gama misooma hawaasummaatiin akkasumas gama investimentiitiin hojiiwwan gurguddoo hojjetaman uummatatti beeksisuu fi uummanni immoo injifannoowwan kana ijaan argee daawwatee hubatee injifannoo isaa akka tikfatu injifannoo lakkaa'ee akka beeku kan itti aanus immoo hojiiwwan gara fuulduraatti mootummaan naannoo Oromiyaa imala badhaadhinaa milkeessuudhaaf karoorse immoo hirmaannaa hawaasaan galmaan ga'uu kan kaayyeeffate kaayyoon egzibishinii kanaa kana jechaadha. Seektaraaleen agarsiisa kanarratti hirmaatanis agarsiisni yeroo lammataaf qophaa'e kun karaa fooyyee ta'een kan qophaa'ee fi seektaraaleen caalatti wal baranii qindoominaan hojjechuuf haala kan mijeessu ta'us dubbataniiru. As carraa kanaan immoo irra deemee daawwatee biiroon hundinuu maal hojjechaa akka jiru. Hojii walii baruudhaaf, wal hubachuudhaaf nu gargaara jechuudha. Agarsiifni kun biirooleen Oromiyaa jiran hundi isaanii akkaataa duudhaa fi gahee hojii isaanii ergama qabatanii dhufan waan isaan argisiisan jirra. Seektaroonni adda addaa dameewwan adda addaa irratti bobba'anii aangoo gahee hojii isaanii irratti hojjechaa jiran kana inni kun kaan irraa waan baratu qaba jechuudha. Manni murtii aadaa tajaajila haqaa jiraattota hawaasaaf kennu keessatti gahee olaanaa qabaachuu himamee hundeeffama mana murtii aadaatiin wal qabatee carraawwan jiran adda baasanii beekuun tarkaanfilee itti aanuun fudhatamuuf baay'ee murteessaadhas jedhameera. Abarraa Tashoomee.
Dhaabbilee tajaajila seerummaa kennan amalaa fi kaayyoo adda addaa qaban kan jiran yoo ta'u, dhaabbilee kanneen keessaa tokko mana murtii aadaati. Manni murtii aadaa tajaajila abbaa seerummaa jiraattota yookaan hawaasaaf kennuu keessatti gahee olaanaa qaba. Tajaajila abbaa seerummaa mana murtii aadaatiin wal qabatee yaadota wal faalleessan lama gama hayyootaan kan ka'an yoo mul'atan, inni tokko yeroo sochiin siyaas dinagdee addunyaa ammayyaa'ee jiru kanatti manni murtii aadaa tajaajila abbaa seerummaa kennuuf ga'umsa hin qabu kan jedhudha. Inni biraan ammoo yeroo ammayyaa kana keessatti adeemsi salphaa wal dhabdee hiikuu danda'u kan akka mana murtii aadaatu hawaasa qaroomeef mala kan jedhudha. Sababoota garaagaraa eeruun manni murtii aadaa biyyoota Afrikaa keessatti jajjabaachuu akka qaban qaamoleen garaagaraa ni ibsu. Sababni inni jalqabaa manguddoota Afrikaa fi hayyoota barnootaatiin kan ka'u yoo ta'u, isaanis manni murtii aadaa qabeenya aadaa Afrikaan qabduu fi Afrikaanonni harka caalmaan jiran qabatamaan kan ittiin gargaaraman waan ta'eef jajjabaachuu qaba kan jedhudha. Gurmaa'insii fi caaseffamni mana murtii aadaa kunis duudhaa hawaasaa keessaa maddu irratti hundaa'uu kan qabu yoo ta'u, dhaddacha mana murtii aadaa kanarratti kan taa'an akka uumee sirna abbaa gadaatti jaarsolii aadaa safuu fi afaan Oromoo beekan akkasumas nama amma duraa himatamee adabamee hin jirredha. Akkasumas ammoo jaarsummaan nama araarsuun kan beekaman nama jaallatamaa fi kanneen dhaddacharra ta'anis namoota 5 gadi hin taanedha. Manni murtii aadaa kun dhimmoota maatii hunda kan ilaalu yoo ta'u, keessattuu dhimmoota gaa'elaa fi maatiif xiyyeeffannoo kan kennee hojjetudha. Gama yakkaatiin ammoo dhimmoota sasalphoo jedhamanii fi mootummaadhaan himannaan hin dhiyaanne ilaaluun kan araarsu akka ta'etus himama. Abbaan gadaa Maccaa fi walitti qaban gumii abbootii gadaa Oromoo abbaan gadaa Warqinaa Tarreessa manni murtii aadaa dhaloonni duudhaa fi safuu beekuudhaan akka guddatuuf sirna gadaa akka baruufis gahee guddaa qabaachuu dubbatu. Uummanni duudhaa fi safuu isaatti akka deebi'u, dhaloonni duudhaa fi safuu isaatti akka deebi'u, dhaloonni sirna gadaallee akka baratu bu'aan mootummaa jijjiiramaa keessaa uummanni Oromoo argate keessumaa mana murtii aadaa jijjiirama kana keessaa argate. Lammaffaa sirni gadaa barnoota keessa galee barnoota idilee keessa galee dhaloonni duudhaa fi safuudhaan akka guddatu, akka biyya baru, akka eenyummaa isaa baru, akka seenaa isaa baru, akka maalummaa isaa baree namni dhaloonni tokko duudhaaf safuu Oromoon qabu akka inni baratullee kana irraa argannedha. Inni bara kana mul'achaa jiru immoo waan adda ta'e macaala immoo araaraaf bakka kennu harka isaa diriiru yeroo hundaa nagaa lallabu yeroo hundaa nagaa barbaadu yeroo hundaa waan hundaa mariidhaan ta'uu waan namatti mul'isu biyya kanaaf biiftuun baatee biiftuun addunyaa irratti mul'atu baatee jirti. Tajaajilli abbaa seerummaa mana murtii aadaatiin kennamu salphaa baasii xiqqaa fi dhaqqabamaa yookaan accessibility ta'uu isaatiin jajjabeeffamuu kan qabudhas jedhum. Yaadonni inni biroo tajaajilli abbaa seerummaa manni murtii aadaatiin kennamu hanqinaalee kan qabu yoo ta'es hanqinoonni kunis kan sirrachuu hin dandeenye waan hin taaneef akkasumas xiinsammuu qabatamaa hawaasaa fi sanada mirga namummaa waliin fooyyessuun waan danda'amuuf cimsuun ni danda'ama. Biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatti ogeessa kan ta'an obbo Bonayaa Ajiiloo manni murtii aadaa uummanni Oromoo wal dhabdee qabu dhiheenya irratti waliin akka hiikkatuuf bu'aa guddaa buusaa jira jedhan. Manni murtii aadaa heera konstituushinii timbulse konstituushinii kennaan konstituushinii warda irraa godhamee fidame. Kanaa miti uummata Oromoo rakkoo jirtu qa'ee fi hiikkachuu qaba. Rakkoo fi furachuu qaba. Wal dhabdee jiru jaarsummaan furachuu qabaa jedhame manni murtii aadaa labsameetiin sadarkaa gadii dha'ee fi baasii tokko malee ragaa sobaatiin alaa baasii adda addaa keessa otoo hin qabuufeetti jaarummaan dhimmoota fi kabajachaa jira. Kun jijjiirama guddaa. Kun waan abbootiin ta'an duraan itti hojjetaa turte ammas ittiin hojjechaa jira. Kun kabaja guddaa. Hundeeffama mana murtii aadaa seera aadaatiin wal qabatee carraawwan jiran adda baasanii beekuun tarkaanfilee itti aanuun fudhatamuuf baay'ee murteessaadha. Manni murtii aadaa akka hundeeffamuu fi kanneen hundeeffamanii jiraniif beekamtiin kennamuu fi akka qabu heera mootummaan kan ibsame yoo ta'u, sirnii fi aadaan wal dhabdee hiikuu hawaasa keessa jiraachuun carraa guddaa hundeeffama mana murtii aadaaf haala mijeessudha. Barnoota gadaa barachaa guddachuun dhalootaas ammoo hubannoo sirna gadaa irratti qaban gabbifachuuf kan dandeessisu waan ta'eef xiyyeeffannoon kennamuufiin daran dabaluu qabaas jedhan. Kan biraatiin barnoota gadaa fudhachuun ilaaluu dandeenya. Barnoota gadaa kutaa jalqaba irraa kaasee kutaa 8 barachaa jiru. Kun qabaanti akka PhD sirni gadaa barsiisaa jiru. Yuunivarsiitootii dhaabbileen barnoota olaanoon hedduun isaanii duraan hin turre. Amma durii man barumsa deemnee saayinsii westernii jalla barachuu maanii callaa otoo hin ta'in aadaan ijoollee jijjiirama jiruuf jijjiirama keessaa magaalaa galaa waan deemuuf barumsa keessaatti akka aadaa fi adoon irraanfannee aadaa waliin guddatu godhuu fi hojiiwwan gama kanaan hojjetam jijjiirama guddaa fidee jira. Namni tokko himannaa yookaan komii yoo qabaate jaarsoliin guyyaa gaaddisa jala taa'antu jira. Gaaddisa kanatti dhiyaatee iyyata isaa kan galmeeffatu yoo ta'u, namni himannaa dhiyeessu yoo fedhe afaaniin yookaan ammoo barreeffamaanis dhiyeessuu kan danda'udha. Gara caalus namni himatu afaaniin waan isarra ga'e jaarsolitti himachuun akka ilaalamuuf gaafata. Yoo walii galee beellama qabatee kan dhiyaatu yoo ta'u, dhaddachatti dhiyaatee deebii kennee wal falmuu osoo hin taane akka aadaatti koratu jira. Jaarsa murtii kennutus jira. Kan waakkatus taanaan kakuun yookaan dhugoodhaan ilaaluun ollaa gosaa fi fira itti baasu. Yakka himatameef yoo adabe qarshiin adabamuu danda'a yookaan ammoo dhiifama akka gaafatu gochuunis kan danda'amudha.
Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'aa nagaa lallabde namaa nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraana nagaa jechuun utubaa biyyaati yoo nageenni hin jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma san hin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma san hin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee